Hayyee nagaan waaqayyo waaqa jiraata siniifaa baay'atu akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessan ani nagaa kooti waaqayyoon haa eebbifamu. Yeroo darbe viidiyoo tokko gadi dhiisee ture viidiyoo sanarratti gaafii 2 fi 3 ijoon hin jira. Gaafii baay'atu jira yaadnis baay'atu jira garuu isa keessa waan lama sinii deebisuu fi waa tokko irratti yaada sinii laachuun dhufe. Gabaabsee jechuudha daqiiqaa gabaabseen isiniif dubbadha. Sana dura garuu chaanala kofaara warri taatan seenati subscribe godha, share like gochuu hin dagatina viidiyoo kana isiniin jedheera. Mana tol deebi'ee hojii dhiisee yeroo isin jedha abshir warreen aan jettan eebbifama galatooma. Hundaafuu hojiin hin hojjetama. Gaafiin tokkoffaan buleettiin koo jettee waa'ee meeshaalee irratti natti fakkaatee naan jedhu gaafii qabdu irratti na gaafatte meeshaa mana keessaa ta'e yaada qabdu irratti jechuudha. Firiijidha moo maashinii uffataatu dursaa naan jettee kamtu irra faayidaasa nama fayyadaa Itoophiyaa keessatti naan jette. Tokko kana yaada mucayyoo tokko immoo inni lammaffaa biyya hambaatti baay'ee rakkatanii dadhabanii gubatanii yeroo biyyatti galanii gaala sirrii qabatanii jireenya sirrii jiraachaa hojii haa xiqqattu qabaachaa daa'ima godhatanii jiraatan agam nama gammachiisaa naan jettaa jirti. Kanaafi mucayyoon isheen firiijii moo yookiin maashinii uffataatu dursa kan jette yookiin immoo faayidaan isaa fakkeenyaa biyyatti kamtu dursa kan jettu akka kootti fi akkan laalee akkan tilmaametti maashinii uffataatu dursa. Maaliif yoo jette immoo hiikaa isaa afaanan siilaadha jechuudha. Maashinii uffataa bargixi nan bitadhaani abadan isa waan hin dhiisu hin qabu maashinii uffataa kiiloo 8 kan miicu birri 25,000 inni kaan immoo gara 20,34 akkuma firiijitti deeman gatiinsa jechuudha. So maashiniin uffataa baay'ee si fayyada Itoophiyaa keessatti. Tokkoffaa garaagarummaa firiijii fi maashinii uffataan sitti hima jechuudha. Tokkoffaa maashinii uffataa anamma duraanii mucayyoon xiqqoon na bira jirtu uffata gugurdaa dandeessee miiccitu argalibsi miiccitu yookiin wanta miiccitu ani immoo harkaan na dhukkuba siniin jedheera harka mirgaa yeroo tokko viidiyoo hojjedheera lafeen ala bahee akka jiru. Kanaaf birrii uffata namni sinii miiccu Itoophiyaa keessatti mana keessa deemanii uffata warri miiccanii birrii 200 miiccu yoo xiqqaa ta'e 150. Okay akkasitti hojjechiiftu waan ta'eef torbee akkamoo xiqqate immoo torbee 2tti miiccisiiftu jechuudha gaafata kana. Warreen kaan torbee 2 hin guutu torbanitti miiccuu qabdu uffata. Itoophiyaa keessa amma uffattee baatee uffanni ammuma kan isirratti qoshashu. Kanaaf yeroo hundumaa torbaniin yookiin torbee 2 birrii 200 baasuu kee ilaali. Algalibsi yoo ta'e immoo algalibsi isa ispoonjii qabu yoo ta'e ala laawundarii geessita birrii 100 miiccama. Yoo baay'ee aphii ta'e birrii 50 malee birrii 100 miiccama jechuudha laawundariitti. Uffanni algalibsiin laawundarii galu ispoonjii qabu jechuudha. Kanaafi yoo maashinii sana hin qabaanne wacii baay'ee baaftaa yoo maashinii uffata sana hin qabaanne Itoophiyaa keessatti lammaffaa immoo nama sin barbaachisu mana keessa nama qabaatte dhiistee dhimma hin qabdu jechuudha. Irra caala irraa kidikuu ani kan nagadachee nama dirqama na dirqamsiisu uffata jechuudha. Uffanni tokkoffaa dafee xuraa maaliif Itoophiyaa keessa jirtu kan arabaa deebistanii uffattuu hin dandeessu biyya keessatti achitti jechuudha. Jaraatu akka jaraatti malee. Nuyi garuu uffata adii uffattee achi baatee taaksumatu xuraadha keessi waan ta'eef uffanni keetu ati iddoo sirnaa maqaa qabdutu xuraadha. Anamma gaaf tokko surree adii dhugaa waaqa kanatti rafaan iddoo wayii waamichaa deemne waamichuma salphaa adiin uffadhe mul'atu. Jilbi koo kun lamaan taaksiin asirri gamiti akkuma jirutti xuraa'ee jechuudha. Yeroon deemu uffata jala baadhee waan hin deemuufan ganaa uffata biraa uffata irraa gadee keewwadhe jechuudha. Asii finfinnee qaqqabuuf kuni waan na rigameef uffata adii sanatti luqqa'eera jechuudha. Kanaaf rakkisaadha. Nama sisin barbaadu. Maaliif maashinii qabatte taanaan uffata keechi gadi taate daqiiqaa 30 miicca deemtetu buna dhuddee dhufta.
deemtee iddoo feete dhufte yoo immoo namni si faana jiraatu sun gaarii ta'e nuyyuu bishaanitti gada'a maashiniin hin miicaa isaa gadi naqa deebiftee bishaanitti saaqxaa gadi naqa si miicee si baase biyya keenyatti amman uffata tokko isaanii uffachuun amma kanaa miti yoo kaawuyyaa qabaattan immoo ofii keessanii uffata keessan sana 2-3 tokko uffachuu dandeessu isa tokko si barbaachisu kanaaf bakka maashinii uffata qabaannan waan isin dhibuyyuu qabu tokko kaffaltii namaa kaffaltan sana isin irraa dhata lama wacii jechuun namni isin miicaan amma guyyaa tokko dubartii wayii isheen tokko sanni iddoo ta'een deemee jette akkana ji'a 2 jechuudha kan duraan dhuftee miicite so tokko aara wayii mana namaa too miicitu hargeen mana mucaa goddanyaa koo tokko beerote dhuftee wayii miicisiisaa jirti arge duraan beektaa innaan lakkaara jette dhugaa namantan dhugaa waaqayyo saamunaa 3 fi laargoo muluu fixxee deemte jaari kaanii aangeessetti kenne deemte isaanuu uffanni gurraachi dura miicama adiini ittaan xuraani dura sukkuumam isa gurraacha dura bishaan bajbaj goote adii itti deebisti uffanni miicame jedhama uffata tokkoffaa uffata naa miicitan xuraarraa ka'uu qabdu isan xuroofnerraa jechuudha gastee bidan lammaffaa adiirraa ka'uu qabdu uffata yoo dhumallee xuraa'e mitire waliin butu uffati miicame jedhamu bishaan keessaniin bada saamunaan keessaniin bada jechuudha saamunaa 3 har'a meeqame natti hima Itoophiyaa keessatti laargollee ture tokko meeqa Itoophiyaa keessatti torbee tokko fooqi torbee 2 fi jechuudha yoo nama miicisiiftan seefti bishaan akka fe'etti gadi nannaqa namni jechuudha kanaaf maashinii kee fidannaan maashinii bishaan gisee tokkotti naqxaniin uffata darajaadhaan 3 dabarsitu kan qulqulleessus akkasumatti itti dabarsitu kanaaf maashinii si fayyada firiijiin dilootis ta'uu danda'a yoo naman qabaannes immoo si fayyada firiijiin das akkasi jedhutti waan baay'ee kajeelta biyyaan baay'oo turte das akkasi jedhutti bitachuu si barbaachisa maaliif gabaa torbaniin hin dhaquu guyyaa 2 hin dhaquu yoo jette maaliif oodhiistes rakkoon qabu gabaan biyya keenya torbanitti si'a 2 dhaabata yookiin si'a 1 dhaabata wanta deemtee bitatte yoon turu torban jette jechuudha firiijiin gabaas torbee 2 haati hin dhaqu yoo jette wanta ta'e bittee keessa kaawwattaa kuduraa waan qorraan dhuga'u jette foon baay'ee bitanii naa lafa kaan anamma ayyaana irratti ayyaana lammaffaa wajjin dabarsuudha safaana guyyaa tokko guyyaa 2 booda baqa fayyadameen beeku maaliif injiru ture firiijiin biyya keenyatti immoo isa waggaa tokko guutuu ta'a baaneet foon aranii isinitti fidu ayyaana irratti innaa isa geessan baattamoo inu kaamsitamoo waxii isaa siiqaa baduu jechuudha anamma ayyaana lachuu irratti qormaatan nu qoreeyyu nuyi duraanis ammas masqala qofaan sirrii dabarse malee jechuudha har'a hojjennee kaanet firri du'e fira akkam dhiyoodha galtee waan nyaachuu hin qabnedha hin bade angidduudhaan deebi'een namoota waameen dura barandaa irratti laadhefin isa kaan biddeena feestaalii keessa kakkaa'ee irratti naqee kenneefi baase jechuudha Itoophiyaa keessatti immoo namoota akkasii yoo fiddanii hundumti kadhataa miti mana kee akeekkateet booda si zarafsiisa minaamana waan jedhamuufan dhaabe jechuudha akkas gochuu isa lammaffaa naa qircaa minaaman jedhaniin bakka gimmaashtiin badaa jechuudha yoo fannisan sanaan ala lafee fanniftamoo lafee guyyaa 2tti fixxamoo ayyaana irratti immoo qofaadha inni achitti sirratti rakkina Itoophiyaa keessatti ayyaana irratti kilgoona nuti biyya keenyatti jechuudha achitti si rakkisa malee firiijiin amma kanaa miti jechuu kooti firiijiin dilootiidhaafi malee amma kanaa miti tokkoffaa yoo naman qabaanne hojjadheen kan guyyaa 2-3 achi keessa kaa yeroon hojiidhaa galee achi keessa fudhadhee fayyadama jechuu lammaffaa qorraa waan qorru dhugachuu nyaata firiijii keessa taa'ee qorruu barbaachisu kuduraa gabaan dhaqu torbaniin jechuu yoo bitatte achi keessa naqattee wanta dafee shittaa godhatu wayii akkam godhanneef achi keessa ol kaawwachuuf si fayyada akkuma isin jedhee waan akka foonii baay'ee keessa taa'a firiijii keessan beektu isa isaaf si fayyada sanyiin akka garuu maashinii uffata gaariin hin jiru jechuudha akkuma isinitti hime namnumtis kan falee naaf miiccu yoo jettani
saamunaan keessan goodetti bada. Irreegaa kaan isiniin jedhe amma nama tokko yoon fide uffatuma maddee isaa taatu uffatuma xuraan taane saamunaan sana gadi dhumeen deemu. Faganii biyya keenya saamunaa akkana akka waan saamunaan baasuu faganii saamunaa sadii sirkaa fixanii laargoo fixanii deemu. Isteeppiin qabu akkati garaa keetiin waan koo jettee qusattee seeftiidhaan uffata isteeppiitti gootee miicitu si miican biyya keenya wanti hundi dhiifama naa godhaati. Achi geessa yeroo darbita foormiin qabu namni isaa dhugaa waaqa isiin jedha. Gonkumaa jechuudha jireenyatti hin jiraannu kanaaf kan keenya biyya keenya keessatti rakkinni guddaan kan jiru. Nama sana erga gaafsaatiin deebifne ishii sanaa jechuudha kanuma ishii waan deddeebisee malee. Wal jala rukuttee isa boccoqamaa xurii duuba fuutee bishaan keessa buufti. Tokko bahee hin bahu uffatichi kun. Lamanni qulqulluun duraan baane. Bishaanichi sun gadi nama jechuudha. Yookiin uffanni nadii hin ta'u yookiin inni gurraacha hin ta'u yookiin inni xuraan duraan miicamne yookiin wal borcaadha jechuudha. Torbee lamaan immoo ati saamunaa lama sadii baastee laargoo baaftee bishaan amma sanaa baastee ilaali jireenya biyya keessaa beekta waan ta'eef. Kana biraan isheedha kan kaffaltu dirqama nama sanaa misaadha. Guyyaa gaafa sanaa 500 baasta jechuudha. Guyyaa gaafa sana bishaan jettee saamunaa jettee laargoo jettee nama sanaa misaa jettee guyyaa gaafa miicisiifte jechuudha. So kanarra maalidaa qabda? Maashiniin birrii 25,000 yoo bitattee mana keewwatte torbee lama haa guutu uffanni kee fuutee xaphee keessa gootee miicaa bakka waan fitu hojjetatta hojii mana kee keessa jechuudha. Warra ala deemnee immoo amma kana waan nama cannaqoomayyuu hin qabu. Ani na argaa jirtu akkamitti akkan hojjedhe waan hundumaa viidiyoon dabarsa. Amma hojiirra of qusadhu waan jedhameef malee waan tokkoyyuu jechuudha. Hojii nama waan hin barbaachisu Kiristoosiin isiniin jedha. Garuu yeroo itti of qusattu immoo of qusachuu qabda namaan jedhamu of qusachuu qabda malee jechuudha. Kanaaf isin dandeessanii maashinii sana bitattanii mana keewwattan taanaan bishaan mee si'a tokkotti naxxaniin uffata meeqa ta'ee gootu. Dura uffata hadiyoo keessan lammaffaa uffata bunni sadaffaa uffata gurraacha. Orofaadhuma sanatti saamunaa Omoo birrii 40 bittan sana gimmaasha isaa bichaatti naqxanii jechuudha. Lammaffaa immoo bishaan isa sana gad naqxanii ammas si'a lammaffaa bishaanitti naqattu bishaan jaarikaanii lamaatiin uffata muluu miicittaatanii jechuudha. Omoo birrii 40 jechuudha. Biyyaan baa argitaniirtu Omoo birrii 40 maashinii noo miici nama qulqulleessa waan ta'eef. So seeftii baay'ee qaba. Maashinii uffataa isinii wayyaa. Isiniin jedhaa sagaleen dideeti dheerate. Firiijiin diloote yaada. Itoophiyaa keessatti. Ammanas miti kan Itoophiyaa keessatti nyaanni keenya biddeena waan ta'eef qixxaa waan ta'eef ambaashaa waan ta'eef daabboo waan ta'eef waxii waan ta'eef waxii yoo ganama galgalan dhuma mana maatiitii waan ta'eef Itoophiyaa keessatti ammanaa miti. Firiijiin jechuudha. Mana dilootii fi akka jireenya kootitti jiraadha wayii jettee yoo yaadde malee jechuudha. Kanaaf inni akkasii. Isheen immoo akka yaada akkasii kaaftee galanii nagaatti jiraatanii hojii mataa ofii hojjetaa gala keessa jiraatanii daa'ima godhachuun akkami jettee qalaalii inni immoo nama eebbifame bargixa waan jetteef qabda dhugaa waaqa